shonkurtii muka sadii qaaraa muka lama qullubbii adii amma kana nyaachuu qaama saalaa amma kana ture amma kana guddisa yookiin immoo dibata akkas dibachuun qaama saalaa amma kana turte amma kana guddisa akkasitti shonkurtii nutti mi'eessaa jirtu natti fakkaata YouTube baay'ee waan dhaggeeffadha akkasumas immoo Google irraa yommuu search gootan namoonni ogummaa fayyaa hin qabne baay'een isaanii qaama saalaa dhiiraa guddisuu akkasitti danda'ama bifa kanaan qaama saalaa guddisuu hin danda'ama yeroo isaatti viidiyoo garaagaraa hojjetan argaa turreerra akkam jirtu nagaan daganne dhiifama gaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Dr. Naafii Argeetudha odeeffannoo fayyaa wayitaa'aa fi odeeffannoo fayyaa sirrii ta'e mana keessan teessanii afaan keessanii kan argattan bilisaan mana keessan teessanii kan yaalamtan kun YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Naafii Argeetuu official dha namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan keessummaan tokko isinitti dhaga'amini viidiyoowwan garaagaraa qabbanaa asaa ho'aasaa deemaa ilaalaa akkuma fixxaniini achumaan immoo manni kun maamilummaan mana keessanii kan akkasiniif cimuuf subscribe gochuudhaan maamila taasisanii jenna egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaaffiiwwan namoonni heddumaan gaafatan baay'inaan walitti qabnee bifa viidiyoodhaan kanaan dura isiniif dhiyeessaa turuun kun ni beekama gama WhatsAppiitiin gama Facebookiidhaan gama YouTubeidhaan gaaffilee keessattuu I don't know yeroo ammaa kana gama social mediaanis odeeffannoon dogoggoraa waan kennamu natti fakkaata dhiironni yookiin immoo ijoolleen dhiiraa baay'inaan keessattuu kanneen umuriin isaanii waggaa 30 gadi ta'e especially waggaa 15 hanga 30 gidduu ta'e kan isaan gaafatan keessaa garri caalu qaama saalaa akkamitti guddisnaa qaama saalaa koo xiqqoodha qaamni saalaa koo xiqqoodha akkamiin guddisna dhugaan isiniin jedhaa yoo xiqqaate guyyaatti gaaffiin 10-20 kan galu gaaffii kana jechuudha egaa mana Dr. Naafii Argeetuutti sodaa tokko malee fayyaadha waan fayyaa wanta uumamaan nutti jiru haasa'aa jirra waan addaan haasofnu barumsa fayyaa wayitaa kan isiniif laannu ta'a jechuudha dhimma kana wal qabate qorichi qaama saalaa guddisu dhuguma jira akkamitti fayyadamnu qorichi sun immoo eessaa argama yaalii akkamitti godhama kan jedhu waliin kaafnee ilaalla jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessattuu ijoolleen dhiiraa hedduminaan kan baay'ee itti dhiphatanii fi kan baay'ee itti sodaatan akkasumas immoo kan baay'ee sammuu isaanii dhiphisan keessaa tokko saayizii yookiin immoo hamma qaama saalaa isaaniiti keessattuu dargaggoonni baay'een isaanii viidiyoo garaagaraa viidiyoowwan quunnamtii saalaa garaagaraa yookiin immoo kan hiriyyaa isaanii ilaaluudhaan qaamni saalaa kiyya xiqqaadha haadha manaa gammachiisuu hin danda'u gara fuulduraatti jaalallee koo gammachiisuu hin danda'u kan itti qaana'an illee jiru jechuudha kanaaf dhimma kanaan wal qabatee keessattuu Facebook irratti argitaniitu Facebook irratti yeroo garaagaraatti suuraa koo fayyadamanii takka Dr. Brook naan jedhu takka Dr. Tazarraa naan jedhu akkasiin qaama saalaa kan guddisu qoricha sitti argama jedhanii suuraa keenya fayyadamanii namoonni baay'een akka ittiin gooyyoomfamaa jiranidha keessattuu qoricha akkas jedhamu kun dibata akkas jedhamu birrii 3,000 birrii 5,000 bitanii kan kilinika na bira qabatee dhufe jira baay'ee kan qabatee dhufe naan guddanne fayyadameera jee tokko immoo jee lama fayyadameera naaf hin guddifne jedhanii kan dhufan jiru jechuudha kanaaf odeeffannoowwan dogoggoraa jiran illee kan isin hubachiisaa deemu ta'a jechuudha akkuma jalqabarratti isiniif kaasuuf yaale dhiironni baay'een kan isaanitti sammuu isaanii dhiphisan keessaa tokko kanadha saayizii isaanii ispeeshaalii dhiirota baay'inaan immoo qaamni saalaa kiyya xiqqaadha jedhanii yaadan qorannoon godhame yommuu dubartoota gaafatan dubartoota wajjiniin seeksii godhanii wal quunnamtii saalaa godhan yommuu gaafatamanii dubartoonni akka itti gammadan dubbatu jechuudha kanaaf it is more of psychologicalidha mee yaaliin qaama saalaa guddisuu jira ni jira yaaliin kun yaalii akkamiiti qorichadha shunkurtii fi qaaraa fi barbaree walitti maktee ashaboo walitti naqxee dhuguudha kan jedhu dhugumaa kun YouTube garaagaraa waan ta'e ilaaluu dandeessu ijoolleen tokko ogummaa fayyaa hin qabne yeroo isaan waa'ee kanaa barreessan waan arginuuf waa'ee kanaa yommuu isaan dubbatan waan arginuuf ni yaada kana kaasee isin wajjin haasa'aa jira egaa gabaabaadhumatti keessattuu qaamni saalaa dhiiraa kan inni guddachuu jalqabu waggaa 9-14 gidduutti kan inni guddinni isaa immoo sadarkaa guddaa sadarkaa dhumaarra kan ga'u hanga waggaa 20 keessaati waggaa 20 keessa yookiin immoo waggaa 20 booda qaamni saalaa dhiiraa dabaluus hin danda'u hir'isuus hin danda'u garuu sababa garaagaraa kan ka'e fakkeenyaaf amma yeroo dhiirri tokko borcii yookiin immoo faattiin coomni naannoo garaasaaf naannoo handhuuraa gadi kun baay'ee yommuu dabalutti keessatti retract ta'a yookiin immoo qaamni saalaa keessatti deebi'aa deemuu danda'a yeroo kana saayizii isaarratti effektii uumuu danda'a malee
waggaa 25 waggaa 30tti fakkeenyaaf dhiirri tokko dhufee qaama saalaa kun guddifadha yoo jedhe akkasumatti naachuraali guddachuu hin danda'u. Garuu kallattii garaagaraatiin bifa yaalaatiin guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf saayizii isaa kanaan dura barsiisee ture baay'een keessan ni yaadattu. Qaamni saalaa dhiiraa averejidha yommuu fudhannu guddinni isaa guddaa kan jennu saayiziin isaa ka'ee qaamni saalaa dhiiraa ka'ee yeroo safaramutti akkamitti akka safaramu argaa jirtu akkuma suuraa argaa jirtan jechuudha. Seentimeetira 13.1 averejidhaan kan inni meeshar gochuu danda'u. Furdinni isaa immoo 11.6 seentimeetira akka ta'e kanaan duras barsiiseera irra deebi'ee dubbachuudha. Yeroo takka immoo naachuraali konjenitaalii yookiin immoo karaa uumamaatiin qaamni saalaa baay'ee seentimeetira 7 galfaa ta'e kan dhalatan 6-5 jiraachuu danda'u. Micropenis kan jennu jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e namoonni uumamaan konjenitaalii yeroo uumaman qaamni saalaa isaanii xiqqaatee dhalatan baay'een isaanii jiru jechuudha. Namoota akkasiif yaaliin ispeeshaaliin kennama. Garuu yeroo ammaa kana ilaalan dargaggoonni keenya baay'een dhugaas ni jedha. Kiliinikas baay'ee kan dhufanii namoonni baay'een egaa ebaluu jennee dubbachaa jiru waama kitaabara jiru haasaa jira waan ta'eef akkasumas immoo piraaktikaalii wanta arge namoota baay'ee illee amansiisee kan baay'een isaanii ofitti amananii deebi'anii gara noormaalii jireenya isaanii jiraatan jiru. Kan immoo ankeeziiwwan baay'ee na mudatan keessaa isinitti hima. Qaamni koo xiqqoodha jedhee kan of ajjeesuuf yaade kan durbatti illee siquu sodaatu gaafa uffata uffatu shaaworii galu mataasaa kan dhokatu gaafa uffata uffatu namni illee akka argu kan hin barbaanne jira. Dabalataan illee even abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yookiin immoo jaalalleewwan ta'anii qaama isaa haati manaan isaa yookiin jaalalleen isaa akka argitu kan hin barbaanne jira. Maaliif xiqqoodha jettee yaadde jedhee waa yaaduuf. Yeroo uffata uffatan yeroo kutaa ciisisaa keessa uffata uffatan namatti bo'uun sodaatu baay'ee qaana'u baay'ee yaadda'u. Maaliif xiqqaadha jedhee yaadu. Kuni gama fayyaatiin sammuu penile dysmorphophobic disorder yookiin immoo kan biraan dhibeen biraa small penis anxiety kan jennu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiironni baay'een wantoota garaagaraa ilaalanii kan dhiira garaagaraa wajjin kompeer wal godhanii qaamni saalaa koo xiqqaadha. Durba gammachiisuu hin danda'u. Haadha manaa gammachiisuu hin danda'u. Ani maaliifin akkas ta'e jedhanii kan baay'ee sammuu isaanii dhiphatee kan hirriba dhaban kan boqonnaan arganne kan jeeqaman dhiirota baay'ee jira baay'ee. Keeziin akkasii na godhateeraanis. Kuni hubadhaa. Psychologically. Maal ilaala? Viidiyoo garaagaraa ilaala. Yeroo baay'ee viidiyoo like walqunnamtii saalaa namoonni dhiironni ilaalan baay'een isaanii achirratti wanti mul'atu wanti argamu gargari. Qaama saalaa guddaa hankumaaf akkas hin taane, hankumaaf akkas hin dhaabbanne, kan kumaaliif akkas xiqqaate, kan hiriyyaa koo akkas jedhee kan yaadu jira. Baay'ee dhiiratti fakkeenyaaf dhiira torba wal bira qabdan yoo dhaabdanii hundumti isaanii saayiziin isaanii tokko miti gargari. Hojjaan keenya akkuma dhiiraaf gaggabaabaa ta'e jechuudha. Qubni keenya illee akkuma dhiiraaf gaggabaabaa ta'e jechuudha. Kanaaf gargari kun averejidhaan yeroo fudhatamu nama jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een yaaddoo hamaa keessa yommuu galan dhiironni baay'een yaaddoo hamaa keessa yommuu isaan galan jira argina jechuudha. Ispeeshaalii keeziiwwan amma jalqaba jennu kun saayikoloojikaalii yeroo miidhaman. Qorichoonni yookiin dibanni jira kan qaama saalaa guddisu itti dibattee yookiin liqimsitee qaamni saalaa kee kan amma kana ture amma kanaa ga'a. Soba amma sirriitti namarra deebi'e. Dargaggoonni keenya tarii qorichoonni jiru kan qaama saalaa kaasanii fi kan qaama saalaa akka inni koo godhan qaama saalaa akka inni jabaatee koo kan godhan jiraachuu danda'u. Bifa dibataatiin jiraachuu danda'a, bifa ispreetiin jiraachuu danda'a, bifa liqimsamuun jiraachuu danda'a. Malee saayizii jiru irratti fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf isinii kaasaa fakkeenyaaf qaamni saalaa yeroo ciisu xiqqaadha yeroo koo guddaadha miti yeroo guddatu kanatti ka'umsa isaa fakkeenyaaf yeroo kaan jabaatee isiniin ga'u yoo ta'e lammaffaa yommuu koo jabaachuu danda'a kun xiqqoo saayizii waan dabalisiitti fakkaachuu danda'a garuu riil saayizii irratti wanti dabalu tokko hin jiru kan akkasiin hubattan hin barbaada. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa jabaatee ka'uu dhabuu yookiin dafanii dhangalaasuu barsiiseen jira yuutuubii diskiripshinii keessaatti galtanii ilaaluu dandeessu. Garuu kanaa wajjin wanta wal qabatu hin qabu. Isinii galee kanaaf namoonni baay'een ittiin gurgurachuudhaaf ittiin daldalachuudhaaf arkitektii yoo ta'e beeksisa isaanii yoo ilaaltanii kan amma kanaa turte amma kanaa ta'a kan amma kanaa turte amma kanaa ta'a inni beeksisu sirrii miti kun baay'ee wal sobuun hin barbaachisu dhugaa jiru dubbachuu waan ta'eef. Yaaliin jira? Jira. Yaalii kana nama yaalchistan qabdu? Nama yaalchisne qabdu.
keessattuu baay'ee namoonni baay'ee itti dhiphatan saayizii kun dabalan namni tokko bakka saayizii isaan dabalachuu barbaada jedheennan ittiin ta'a yaaliin jira biyya Turkiitti argaa jirra yaaliin garaagaraa kan qaama saalaa keessa guutamu dermaal fiilar kan jennu jira Prosetii kan keessa galu device kan keessa galee qaamni akkuma argaa jirtanii qaamni saalaa isa kan guddifachuu barbaadu jiraachuu danda'a furdifachuu kan barbaadu yoo jiraate yaalii bakka sana yaaluudhaan namoonni barbaadde yoo jiraatan dhuftanii nu haasofsiisuu dandeessu jaalamu biyya keessatti hin kennamu garuu biyya ala Turkiitti especially gama kanaan baay'ee advanced waan ta'aniif sin erguu hin dandeenya namoonni yaalamanii dhufanis waan jiraniif jechuudha. Egaa sarjarii garaagaraa jira baay'inaan tarii baay'inaan diipli keessa galee yoo dubbadhe isiniif galuu dhiisuu danda'a. Bifa sarjariidhaan yookiin immoo shaaftiin isaa mataan isaa akka inni furdatu yookiin immoo akka inni qallatu gochuunis hin danda'a. Yaaliin akkasii kennamuu danda'a. Kan biraan immoo like namoonni borcii garmalee qaban like liposuctionidhaan faattiin sun yookiin immoo coomni sun akka keessaa maxxatamu gochuudhaan tarii especially kan retract ta'e ture kan keessatti deebi'ee ture qaamni saalaa gara alaatti akka gochuu hin danda'ama jechuudha. Yookiin like yeroo baay'ee namoonni furdatan baay'ee qaamni garaan isaanii furdatu yookiin furdina garmalee yookiin immoo cooma garmalee qabanii xiqqaatti fakkaachuu danda'a waan ta'eef tarii keessatti retract waan ta'uuf especially supraphubic kan jennu naannoo saphii yookiin mariin qaama saalaa naannoo sun jiru yoo furdaate yookiin coomni yoo guute retract keessatti gochuu waan danda'uuf kanaaf sun jechuu barbaadeni. Kanaaf yaalii gosa garaagaraa jira yaaliiwwan jiranii yaalii baqaqsanii yaaluu jira yaaliin immoo kan guutamu jira dermaal fiilarii kan jennu kan wantoonni keessatti injekti ta'an yookiin immoo waraananii keessa nammanis kan furdatu yookiin immoo saayiz shaaftiin isaa akka furdatu kan godhu saayiziin isaa akka guddatu kan godhamus yaaliin baqaqsanii yaaluu divaayiziin garaagaraa keessa ta'uu danda'a jechuudha. Even namoota dafanii dhangalaasanii isaan rakkisellee gorsa fayyaa fudhatanillee yoo jiraatan yaaliin akkasii kennama. Yaaliin kan biraa yaalii gorsa xiinsammuuti. Namoonni isiniin jedhama fakkeenyaaf hamma penile dysmorphophobic disorder fi small penis anxiety kan jennu kuni qaamni saalaa isaanii noormaaliidha garuu xiqqaadha jedhanii yaadu. Baay'ee yaaddu baay'ee dhiphatu noormaaliidha garuu xiqqaa jedhanii yaadu. Baay'ee rakkoon kun rakkoo salphaas miti fakkaatanii deddeebiidhaan dhufanii mana yaalaa dhufanii gorsa fayyaa argachuu yeroo yerootti ilaalamu kun isaan barbaachisaa. Namoonni qaamaan dhuftanii nu haasofsiisuu barbaadan dhimma kanaa wal qabates dhimma kamiis bakki argama keenyaa Finfinnee Masqal Flower Hoteela Naaziraa fuuldura lakkoofsi bilbilaa 9910 Kanaaf hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa isin jenna. Akkasumas immoo namoonni gara biyya alaa deemtanii yaaluu barbaadan kottaan quunnamaa. Gabaabadhumatti wantaan guyyaa irraa kaasee dubbachuu barbaade kana fakkaata. Hingoyyoo feminaa wantoota barreeffama hundumaa isin namaniidha isin jechuun barbaada. Galatoomaa fayyaa dhabina.